السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا خبجمتوتا أمانات بكم جرتو متكشتي جرى جرتو بك جرات نسنين جتا أقسم وري من تبراس الشمار كفونو بلينك يوم دقيسانو سلامتان ديتان راقات بكي سنجرتي تسنارك أبدو سنين جتا ويلكم فاميلي بغنا غان دفتني وري من قناة فارو تازن لايك سبسكرايب قدون دقتنا سنينجا وري فاميلي كي يتاتنا مو لايك قدون دقتنا سنينجا فاميلي وري تدي بنيو جران سنينجا أرى فيديو تنكيستي واحد دو أغرتني والله سانو guututti miti xiqqoo waa hunda firii lama irraa siin garsiisuuf jechuudha. Qophii ramadaanaa eegaluu fi asitti saambusaa godhuu fi qullubbii fi wantoota jijjiiru hunda akkuma agartan dhiyeeffadhee jira. Asitti immoo hunoo ciradhee jira. Asitti qullubbiidha, filfilli baariidii, shunkurtiidha, jeseraa. Asittis jeseraa jechuudha. Wantoota kana hunda ciradhee jira qopheeffadhe. Asitti lahama yaani foondaakii akkasiimi yaa. Asitti lameen jiru san lahama jechuudha. Distii qullaa qopheeffadhee lahama sanatti nagadhee waan takka ittiin goone yaani kophaa isaa bilcheessuu barbaadeeti yaani lahamni gisee bilcheessan bishaan wayii tokko bishaan san irraa xumursee kophaa isaa san bilcheessee san booda kishinaa jaayisa godhee maal jedhanii eega jaayisa godhee booda itti gadi naqeessa kana jechuudha. Viidiyoo kana wallaahi waa iddoo keessatti agartanii hanga dhumaa laalaan hanga dhumaatiin laaluun wajjin turtii gaariin isiniin jaa uummata qashtii. Asitti immoo wanni qullaa dhiyeeffadhee maali? Distii qullaa dhiyeeffadhee zayitii itti godhadhee asitti shunkurtii itti naqee jechuudha. San booda lahama bilchaate san asitti naquu fi saambusaa jarrabuuf deeman si galee yaani hundan godhu ganaan dalaga saambusaa akka ittiin xooyne asaabaa akka ittiin xooyne ni jarrabna naan jaan akka biddeenni isaa san bitanii waan fidaniif ni jarrabna akka bareedaa ta'e xiqqoo godhi naan jaanii. Asitti maajii itti godhadhee qullubbii itti godhee akkuma agartanii maajii afaan oromootiin maal jaaniin maraq dijaacha akkasiisa yaa. Asitti laaf filfil baarii sanas itti godhee lahama sanas itti godhee jechuudha. Asitti baharaata maal soogidda baqqaa qimamii itti godhee eegaa walitti xiqqoo wanna godhe booda jasara itti godhe jasara dhumarra itti godhee maaliif jennaan akka inni bilchaatee keessa dhabamu waan hin barbaanneef xiqqummaaf illee yaani lash ni jiraami maal jedhan xiqquma baqqaa xiqqummaaf akka wanna ta'uu fi san booda asitti baqduunes itti godhee baqduunes afaan oromootiin maal jedhaniin hin beekon baala maaliiti maali hin beekne wallaahi baqduunes itti godhee asitti hunoo waa hunda jaayisa godhe jechuudha. Asitti waa hunda xumure asitti saambusaa kiyyaa maree xumure firii meeqna beetanii firii 50 والله تكرر الرومتي تكتني داني شنطم تكامتي ديدمس أفرتم سجلي متي شنطم يجو فري شنطمي نجرب نوان جانب أستي مو درجة جلالان درجة جلال وانسين فكاتو لا بكم هشاتي وردا بكتانا يروهم درتب ميوفصا أستي لا بكتانا والله يروهم درتب درجة سنة جلا meeshaa darajaa jallisan hunda alatti irraa gadi guuree jechuudha. Asitti waan ijoolleen itti taphattu asitti as kaayanii meeshaan hundi as jirti irra guddaa zubaalatti haran arraa dhugaan isiniin jaa. Meeshaa darajaa tana jirtu meeshaa dilaan ala gabbaasan waan hin ol deebisisin ni agaruu teessan kun olaa kaartoona sanii fi kaartoona lameen san mandiiluma baqqaa yaani sooftuma bu'annuma jijjiiru kaartoonni kan kopkaa bilaastika maal jaanin sana. Beekaawuma takka kan deebise malee hunda irra facaasanii isiniin jaabanni facaasan. Asitti kun akkuma agartan asitti doolaa xiqqaa tokko dura irratti kana fakkaata. Akkuma agartanii eegumaan qajalaa sarratti biin qalamadaa yaadadhe viidiyoo waraabbachuudha. Samboota viidiyoo dhiyaas firadhee asitti illee irra guddaa facaasne xiqquma irraa deebisan isiniin jaarra wanni zubaalumatti haramteen isiniin jaawra. Kun hanguma kana irraa ol deebisee hanga kaan san hunda akkasumatti facaasan ammas arra ganaadha arra wanni takkaaf hin deemnu waan kana keessatti hin beekan asitti kilaasii ijoolleen seenee waan kilaasiin ijoollee hunna godhee dubbiin taatu baqqaadhe isaa wallaahi isiniin jaa hunoo doolaaba keessaa hunda uffata gadi yaasee doolaaba kana nan dhiqa jechuudha keessaa duuba isaa carqii jiisee massaa isinitti hin fakkaatin niin dhiqaa saabunaa fi kilooreksii kanaan hin dhiqee wallaahi.
saabunaa fi kilooreksii kanaan dhiqee sanbooda mee ilaalaa manni waan fakkaatu uffata dilla alatti gadi yaa kana cinaa tokko nan diibisa cinaa tokko nan dhiqaa jechuudha. Ijoolleen uffata walitti laaqan yaani mana ijoolleeti. Yaani isaan isin ijoolleen ati jajjabduma garuu bakka adabni hin jiru. Akka ijoollee mana nama gariitii wallaahi ijoolleen adaba nama qabdi yaa musheen faradin. Hayyee amma tokko bakka tana dhiqutti hin jira jechuudha. Wallaahi ati maamusa illee nama qabanii bakka uffataa kanatti ani maamichaa tokko wal dhibee malee numaan jaan wallaahi ijoolleen mana kana hedduu kanaaf nama gaariidha. Yaani akkasitti asitti immoo dhiqutti hin jira jechuudha. Firuma lama isin garsiise malee doolaaba hundaa miti. Firuma lama kun olaa yaani hanganumaan isin garsiise sanbooda bakka tanatti dhiqee keessaa duuba isaa dhiqee bishaan sanarraa goggogsee massa'ee eega innis qooruu isaa hubadhee booda maree hubadhee booda uffata itti orroobuudhaaf yaada keessa galche jechuudha. Uffata keessa hin toldeebisu eegumaan uffata itti ol deebiseen isin garsiisa malee isinitti hin daddeeresine baraara arraboonni isinii mee xiqqoomaan isin garsiisa bakka sunu doolaamni dheeraadha jeessa miti keessa jira maal akkaan kaadda dhiqee rabbi isinitti haayimuha. San akkasumatti dhiiseetumaan eegaan uffata hundatti roogee doolaaba biraa dhufe doolaaba kana maal keessa guuran battaaniyaa burdilibsii uffata sireefaa bakka tanatti guuranii amma tokko alatti irraa gadi facaasee hammi tokko dhiqamuuf gubbaa jira uffanni siree jechuudha. Sanbooda laal dhukkeessee agartanii maal fakkaatu laallaa dhukkee bakka tanaas nan dhiqee akkuma kan uffata kaanni san dhiqee massa'ee. Sanbooda xumura irratti maaliin godhammas kanaas akkasumatti itti roogee akkasuma dhiisee mana biraatti dabre. Kunoo bakka tanattis kilaasii biraati. Kilaasiin sireen sadii irraa kun tanaa suniif sireen doolaamni baxxaaniyaa sun hundi manuma tokko keessa jira. Garuu manni guddaadha bakka lamatti akka adda qoodamee jira. Ulaa takkumaan of seentaa jechuudha. Kilaasiin tokkuma garuu guddaadha siinii galee asitti hin farada uffata adii kana hin baasne gadi hin gurre yaani keessaa hin baasne. Uffata kana ammoo kana gadi buusee jira. Kana keessaa gadi guuree kan jalaatillee irraa guuree uffata adii sanattillee alatti irraa gadi naqee sanbooda kanaas akkuma kaanii sanatti dhiqee massa'ee sanbooda bakka akkasitti maaliin godhanii beekanii itti roogaa jechuudha. Isinii galee amma uffata adii kana hin turre guyyaa lama dura kaniin kaawyaa godhee itti deebisee jechuudha. Asitti sona uffata kana asitti irraa gadi guureetiin sanbooda itti deebisee jira. Amma laal uffattan san hundas doolaaba hundatti roogii mana hunda jechuudha. Siree tana hunda shorrooyseetiin laal siree tana hunda shorrooyseen qoshaasha ammaa agartan san achi jalaa hin gadi baasee jechuudha. Sireen niin ulfaadhan jettu. Wallahi rabbi isiniin garsiisiniin isiniin jaa siree mukaati sunuu siree 5 hedduu ulfaatti. Sanbooda kunoo qoshaashaan hundachi jalaa nas baase wallahi wabillahi dheengaddaa takka guyyaa maaliin isiniin jaa wallahi torban tokko dura kanis akkanuma shorrooysee hin dhiine malee haree massee jechuudha. Arraniin dhiqee beetanii dhiifama sagaleetii wallahi qofaan naqabe asitti kun walaa doolaaban durarratti isin garsiisan dhiqee uffata hundatti roogee doolaabni kunis itti roogee kanaas itti roogee uffata doolaaba hunda itti roogee uffata immoo cinaa tokko dhiquuf cinaa kan hunda itti roogee jira jechuudha. Amma kun maal jaan qalaliidha bakka yaani wanni dilla san hin jirtu wallaahi numa irratti akkanumatti irratti yaani doolaaba dhiqu malee massa'ee fa'aa. Akkanuma irratti habasii galanii yaani yeroo hunda osoo hin taane yeroo akka isaan hin jirre yeroo kan dalagaa fursaa qabaadhu yeroo akka guyyaan akka nyaatan goonee bakka jala kanaa dalagaa dilas hin qabne ol bee kilaasii ijoollee kana naddafa sinii galee ijoolleen tanuma jalaa qabdee lafatti naa gadi neexi wallaahi sanii fi hedduu takka dalagaanis mana kana hedduu waan baay'attuuf malee annuma irratti basinii galee amma kun uffata adiidhaas akkatti itti roogee. Sagalee xiyyaa dhiifama wallaahi dufkakni sagalee mana jijjiiree amman tana duraallee nama dhukkuba nama qofaasa banaamin amma garuu waan takka hin jiru sagaleen maarshii jijjiirtee jirti. Kanaas kun asitti roogee
uffata hunda akka agartan kanatti doolaabatti deddeebisee xumuree jechuudha. Oh my god, obsame. Hai sagaleen gixximna taatee kaatee bar amman tana xiqqoonna ta'e saniif as deebi'e. Amma kun akkuma agartanii makaddaan siree wal adda hojjettan taate ijoolleen cinaa tokko namni lama moo kana bakka biraa rafu jiran. Ani waan kilaasii tolchuu deemuuf rafu jiran. Yaani kilaasii biraatitti gadi bu'anii jala rafu jiranii makaddaa fudhatanii kutanii tanumachi jirtu. Waa'ee karaa siree tolchuutuuf tana no ganaadha isinii galeemi. Lafa dhiquunis waa hunda amma nadaafaa isin sirreessaa jira. Yaani doolaaf uffata keessaa gadiroogii deebisee tasiriyaa tana hunda keessaa dubeesii dhiqee tasiriyaa hunda mana hunda keessaa dubeesii guuree dhiqee siree tana hunda shorroisee siree tanallee masse'ee tasiriyaa tanallee keessaa dubeesiitis akkasumatti amma siree shorroisee haree lafa dhiquu bakka wantoota dalagaa gurguddoo bakka ni jiraami tan akkas akkasitti tan kuna lama sireen sanoo baxxaaniin tasiitii mitiyyoon rafuuf kuteechi jalatti yaani gadi bu'ee dura jechuu waan hin tolchuuf deemu qushaasha dilaa agartan kana jalaa hin as guuri wallaahi maal isiniin saxalli isaan kan dhiquuf hin taa'uun jira uffata kana wachii sanarra jiru hunda facaasuuf deeman namaaf geessu deeman kan irratti xiqqaate kan maal jee yeroon tun qabbana uffata oowwaa maal hedduu takka baasan uffataasii hedduu takka gabbaasanii kaniin dhiqus kophaa kan baasanis kophaadha kaniin roogees kophaa akkasitti rorroogan jechuudha. San hunda kun akkatti xumuree waa hunda fixee jechuudha. Wallaahi oh my god hedduu sanuu waan na aarsa keessaan isiniima. Ani kanatti dalagii bakka dhiquu malee uumaa naanaaf ni lafa tana jennaan ijoollee rafuuf deemtii boruu dhiixaa kottu naan jaan. Nan aaree niin aaree shukkarii dhibbana galee akkasumatti hin dhiisee guyyaa kaan lafa dhiqee jechuudha. Guyyaa kaan lafa dhiqee xumuree okay dhiqaa san kun akkuma agartanii viidiyoo xiqqoo tana ilaalaa guyyaa lamadaa akkatti dhiqee wallaahi bishaan itti naqee dhiqeen siniin jaa siree hundi shorroisee akkuma duraanii sanitti yaa viidiyoo xiqqoo shoo takka cinaa kaayee akkasuma faamilii wallaahi alhamdulillah alaa kulli shee wanni guddaan fayyaa qabaachuudha. Jammarri viidiyoo xiyyaata ramadaanaa tana fakkaataan isiniin jaarra'ee warri ilaalmaan hojii laaltan hedduu takka naa galatooma laayik osoo hin goone hin beeknaa baay baay.